ተመስገን welcome baga naga aan dhuftan baga dubbiidhaas bakka garree ol seenaadha ganama kana guun irri baaqo suuraan caffeera mista muka duuba dhaab tokko walgeessi Facebook irra guutee teessi yaa jiran jirri maaliif akkatti suuraa kiyya maxxansaa je'ee hogguunii laalu hunoo hangaasaadhaa fi taayyee dandaadhaa maddi jiran an dhokadheetii laal maal dubbina kana taayyee dandaatii fi hangaasaa wajjin dhaabbatan caffeera misuutatti muka duubaa dhokatee akka laal subii bariisaa hogguun subii salaatuudhaaf irrii baaqa'u hogguun arko a'uuzu billaa dhiiroo maaltu waate anyhow hangaasaa baga galee nin gammadaa fi garuu waanni guddaa na gammachiisa maal beektini wanni guddaa na gammachiisa wanni hizaabarratti gammade takka akkarraa gammadeen beeku maaliif gammadeen an jedha wan hanga ammaan tanaa dubbachaadhaa turre waan haga arraan tanaa haasawaa turre amma bakka harkatte mucaan kun diinaaf dalagaa mucaan kun ifirraa ka'ee haasawaadhaan jiru aktivistoota Oromoo kan biraa hundarraa adda mee fakkeenyaa ishee kenna amma aktivistiin beekamaan Jawaar Mohaammed kan ala kana Oromollee mataa oli qabee meeshaa teeknooloojii kanatti faayidaawee mootummallee gargalchee innee qeerollee gorsaadhaa gargaaraa kanatti eegaa ture Jawaar Mohaammed aktivistiin dhugaadhaa aktivistoonni Oromoodhaa kan dhugaadhaa at some point they got connection with Jawaar Mohaammed وركه هينو قبسا اسكيل سقاي ارار سادا name them chafferamis including chafferamis even Facebook رتلي فريندوما صاحبوما جوهري وجين قباچاد انتو جوهر وان كان دور long time نبيخ نما اكلا نما اللي قبو نبيخ هنغاسان جوهري وجين you activist Oromote of course he should have sila activisti Oromo da khadugaadhaa ta'e Jawhari wajjin sila friendummaa Facebook yoo xiqqaatte qabaachuu ture hangaasan edaanuu Jawhar wanni beeku mucaan kun he is paid agent nama maallaqaaf dalagu malee nama Oromoodhaaf dhimmamee Oromoodhaaf yaadee akkatti lallabu tahuu dhabuu isaati Jawhar akka gaarii beeku ture caffeera misis kana beeku ture isqeel gabbisaatis kana beeku ture heenokis hangaasan jara kan hundaa wajjin saahibummaan qabu Facebook irratti nuti saahibummaa Facebook irra hunneeti walitti dhufnee qaamaan wal maranna waan rakkoo uummata keenyaa Jawaar isqeel heenoo gabbisaa tsaggaa yaraarsaa walitti dhufnee internet gubbaa walitti dhufnee wal marannaa qaamaa walitti dhufnee wal maranna waa'ee uummata keenyaati hangaasaa edaawwanni waan kana keessaa ala baasee anjarru kun dhiiroo mucaa kana maaliif referendummallee accepting goone maaliif hiriyaan godhanne maaliif dawalanii ngorsine jeetina yaature ega wanni dalinu activism Oromoodhaati waan saba tokko dubbanna innis gartee emotional leeyote waan saba Oromoo dubbata maaliif hirummaa Facebook irree jalaan qeeballe itti barreesse jindeebisaniif dhaamsini barreessaaf hindeebisaniif mee activistiin Oromoodhaa kan Jawaar Mohaammed hin beeyin activisti akkamii diinaa wajjin hariiroo akkam qabaa you can just simple calculation arrawani nagammachiisa guddaan takka taayyee dandaadhaa simachuu that was so beautiful hedduun gammade maalifi miidiyaan amma miidiyaan irratti investigate Oromoon miidiyaan sagalee teenya ta'e miidiyaa OMN ti miidiyaan miidiyaalee Itoophiyaa kaanuu jijjiiree akka dhugaa dubbatan dhiibbaa mallee irra godhaadhaa jiru miidiyaa OMN ka sagalee uummata cunqurfamaa sagalee uummata Oromoodhaa miidiyaa OMN of course kun beekamaadha miidiyaan OMN kun maaliif hin simatin dhaqee maaliif aktivistoonni Oromoodhaa meeqaantamiif hin fide jira nama Oromoodhaa dalagaa
Joowar Faanis Oromoodhaaf dalaguu turan Isqeel Faanis Oromoo dalaguu turan maa isaan simatini maaliif Taayyee Danda'aa qoftiin dhaqee simataa maaliif aangoonni ODPdha OPDOdhaas dhaqee simataa kuni clear want to consume I'm not a politician but I'm extremely smart yoo namni smart hin jiraate chaffeeraamis waan hin firraa eeguuf waan hin firraa eeneen beeku silaa jaarmayni siyaasaadhaa tokko nama Oromoo kutaadhaan arrabsaadhaa ture nama xiyyeeffatee amata 4 guutuu ijoollee Wallaggaa arrabsaa ture nama amantii namatti bu'aa ture namni biyyaan bulchaa jira juu hin simatu jara keenya kun amma jibbaa isaaf qabaadheetii miti I got nothing against Hangasa honestly dhaabni biyya bulchu hogganni biyyaan deemu bar Taayyee Danda'aadhaa Wallaggaas bulchaa jira Taayyee Danda'aadhaa Kiristaanaas bulchaa jira Taayyee Danda'aa Islaamaas bulchaadhaa jira bulchaa biyyaati qaama mootummaadhaati he the government so qaamni mootummaadhaa tokko nama Oromoo kutaadhaan amata 4 guutuu yaalmaan missionarii yaalmaan buna jalaa yaalmaan pente isin amaara isin warra kanaati jee Oromotti xiyyeeffatee Oromoo abaaraadhaa bee amata 4 hogganni mootummaadhaa tokko as bahee simachuun this is shame hoggana mootummaadhaa habiyya bulchu jiru miti hoggannummaan jaarmiyaatu simachuun qaani kana wanni aktivistoonni Oromoodhaa Johar Mahammadirraa eegalee caffeeraa misiin isa biratti arkamne isaa wajjin suuraa ka'uu qaanfachaa turreef kan wanni Hangaasaa wajjin suuraa ka'uu qaanfanneef wanni Johar Mahammad gaafa Kaalgaarii dhaqee baqatee biraa duraa fiigeef Hangaasatti deemu niin qaanawaadhaa fi ummanni kiyya Wallaggaa maal naan ja'a ummanni kiyya Pheenxeedhaa maal naan ja'a ummanni kiyya kan inni rabsuuni yoon isaa wajjin suuraa dhaabbadheexe maal naan ja'a waan juufi Johar Mahammadis baqate anillee kanaafiin gaafa akka dhaqetti guruu niin qaanfadhumaa honestly namni Google dhufe waljaasee suuraa wajji haa yoon suuraa isaa wajjin kee arkame nama Oromoodhaa maal jeetiin laata dubbisii gala amma wanni arra gammachuun guddoo maali edaanuu Hangaasaan ifirraa haasawaan turre silaa akka beeyniin kabajnyaame silaa akka beeyniin Hangaasatti dubbannu silaa mootummaadhaa fi waan fedhe ta'uus maallaqa dalagachaadhaa jira waan fedhe ta'uus dantaa fi eeggachaadhaa jira hangas beekuunuu beekumsa guddaadha mootummaan kafaltee fi kana nuu hojjedhu jetteeni kaahuun siidhaa kana beekee fudhatee isaa dalaguun isaa beekumsa guddaadha silaa mootummaaf dalagaa jiraa beenne nutuu dila kanan dubban ni shakkine malee beekaadhaan turre laala ni shakkine malee beekaadhaan turre Taayyee Danda'aa maantana shanee nuti gu'aa rabsinu shanee ni kuman ni qeeyna but not extreme head warra shanee ogun Oromummaa irraa mulqinee chimbaaf jarri ODPdhaa eenyu Taayyee Danda'aadhaa wanni isarratti ergan irra gorsanii kanatti jedhu jedhiin fakkeenyaaf simple hayyoota Oromoodhaa Baqqalee Garbarraa eegalee Mararaa Guddinaadhaa Isqeel Gabbisaadhaa xiqqeessee arrabsuun suni ergaa ODP'n itti kennite jechuudha simple maaliif fuuldura filmaata adeema filmaata irratti akka moomne jara kana cabsanii hamilee cabsanii qaaneessanii hawaasa keessaa baasuu eenyuun Hangaasatti faayidaa oolee jechuudha kuni waan torbaan sadingeeni gaafni Baqqalee Garbaadhaa nama Oromoodhaaf amata meeqaantam hidhamee toorchi tahee cafaqamee gabbee ijjiba ugeesse nama kan Hangaasaan Facebook taa'ee arrabsee xiqqeessee akka dhugoote Tigraay dheexxee maallaqa nyaatte hattuudha maallaqa laa kana wal qabde ooditi goonaa fidi kan edaanuu jiijuun Taayyee Danda'aati ka akkas godhe akkana jiijuun edaanuu Taayyee Danda'aati ammucaan kun maalirraa keeti kana ja'a inni ooditara dhaaba oofisiitii miti waan dhaaba oofisii keessa maaliif involve godhaa jeetii yaaduu ture garuu dhugaan jirtu edaanuu hoggana ODPdhaa Taayyee Danda'aatu jara kana fuuldura filmaataaf firaa sodaanna jara kana nurraa dhaye jara kana nurraa abaade jara kana nurraa akkas godhe edaa warri ju'uun Taayyee Danda'aati kanaatu arra ilmaan Oromoo hundaaf ifa be activistiin by nature an activist works for a nation not for a political party dhaabni politikaadha activistiin qabu an activist work for a nation not for a single party
جوار فكين فدا جوار بارتي سياسة تكلي ديجور تكلي وجه مسين سامت أكتيفيستي أورومودات قدر دبني غورس قبل ليس نيغورس هداب جارموني هندو سافتوك شنك كبي أودي بي كبي أودي في كبي كاواو كبي جارميني هندو جوهر محمد يفتوك ماليف أكتيفيستي أورومودات أكتيفيستي دعواتي ميت شافير عم سكسي أكتيفيستي أورومودات أكتيفيستي دعواتي ميت أن أودي بي في شنة دا في كاواو دا في أوفيسين أنا أفتوك ماليف we are not paid agent namni tokko maallaqu nu kafale namni tokko horiin nu sobe dantaa keessa guutachuudhaaf yookaanis daaraba huudhaaf waan oromoodhaa hin dubbannu waan oromoodhaa hogguu dubbannu lafarraa dubbanna dhugarraa dubbanna dantaadhaaf miti wanni qeeynuus dadhabbii dhugaa irra garree evidensiidhaa wajjin qeey nama oromoof hin dhaabbadha juu fuunee oromoo keessaa hin baafu diinummaan kenninuuf simple jara keenya bar dubbii gabaabdu nama kutaa oromoo tokkorratti xiyyeeffatee arrabsaadhaa ture qaamni mootummaadhaa akkamitti dhaabbate simata shame on them nama kutaa oromoo tokkorratti hanga feene ajibbinu hanga feene mormii haa qabaannuuni bar wallaggaas oromoodha hiyyeessi oromoodha akkuma hiyyeessi arsii fi harargee jirutti wallaggaas jira akkuma qabsaawaan arsii wallagga tuluma keessa jirutti qabsaawaan wallagga keessa jira gaafa qeyroo wareegamtu wallaggaas wajjumaan wareegamte addatti hin baane oromoodhaa miti hin jenne eessarra dhaabbateeti angaasaan taayyee dandaatiin ergamee wallagga oromoodhaa miti amaara warra nu maleedha warra amaara ilmaan buna jalaa kun hundinuu huguga dhufu namni oromoodhaa kasammuu qabu how do you feel wani qabsoo nu bar oromummaadha oromummaan sun oromoo hunda hammatti maraataa fayyaa keenyallee jabaa fi laafaa keenyallee hunda hammatti mucaan kun target godhatee for the last 4 years he has been attacking Wallagga he has been attacking Tulama he has been attacking Pente and missionaries qeeroon biyya keessaa garuu waan kana hunda garaagarummaa hunda fuuteeti if duuba keessee tokkummaadhaan of course amantii hedduu qabna amantii adda qabna qubsumti teenya adda garuu wanni amata dhibbaa fi shangabrummaa jalaa bahuu dadhabnee waan tokkummaa dhabne nuutu wal qoodee wal gabroom boodatiin dawliin gamal taate nun gabroomsine akkamitti daangaa alagaan nu idduu keessee wal moggeessinee gabrummaa jalatti ifiina janiiti جولين كيرو لفاقاتي تكون من هركول قبتي أسو إسلام جين أسو كريستيان جين أسو خن أرسي خن هرجين خوال جنجين تكون ما دام فلمتين تكون من إيجاد إنجلاسني لبوريجني كابسو أرمودا أسينجان كابسو أرمودا تنكيرون تكون من أسينجي سخنا أرانتنا مجا جواهن تفايداوني تايد اندافن خطأ تكوت دولش سراجرن for their own benefit not for nothing else for their own benefit الراس قراد أف أورمو والكنوسون هن أبنيجي تقول this is what I see الراس قراد أف أورمو والكنون أورمون قامه مرتب بدينا يتش دبرستيد أجيسون الراس هن أبني this is what I understood أنا قاعد هسه الأبان في مليون أبني سمتني أمني civilians ودي سياسة تين سلاسمتي أنين كم مداف honestly هنقاسا is my brother قرو هو جنيت أبا كاسكاه من خايه أكمل نتاعه تمن مؤربس عرف أجندة باسيفي عرضك إيتي ولا جربس عرضك إيتي ورا منتي خنك بوربس عرضك إيتي خنوم دينو مكاشنة جلقل because of Shane this guy has been attacking Wallaga for 4 years I don't know نمني وابرت نمني سموك أبو نمني سياسة خيست قبول نمني أمري على فربولة وان كان أكمل تلالا and I don't understand we don't have to be emotional وانا كرتي emotional تونكم we need to cool down think مال قدو جراء قرم ديمو جراء مال دي قدو جراء نمني إفلالو دندهو دقبال تايين كان قدو دندين قوتات رفيجا جرخي نوان تكارسي
waan jecha goota juukan goonni biyya laan jiru qabsoo oromoodhaa wanni amma kan nu godhe wanni amma dheengadda amaaraa beeta mangistii abii bira taa'ee nu arrabse sammuu oromoodhaa jijjiiruudhaaf achi bombii dhoosaniiti akka namni kara bombii kanaa deebi'u attenshina kuni siistama TPLF amata 28 ittiin dalagaa turte kan ammas deebi'anii dhaloota haaraa kanatti apply godhan maaliif attenshina namaa jijjiiruudhaaf sammuu namaa gara jijjiiruudhaaf namni arraba xiqqeenya beeta mangistii keessatti oromoo dhageessan dhiiseeti duruu gama deebi'ee bombii nu dhoos shanee dhoos maaree banutti rafne laalaa kana deebisin maasii at the same time dirree dhawaa keessatti jara abin jaaraniiti yaa'iin namni du'aadhaa jira amma dirree dhawaa keessaa kunis maali istirateejuma mootummaan tun attenshina namaa hatuudhaaf maaliif karaa waan beeta mangistii teessan akka oromoon irraanfattee gara deebituuf kuni systematically nama gowwaa sammuu akka godhan yoo yaaduu hin dandeenye sammuu ta'e akka sii jiran garuu arraan tana hopefully qeyroo waan kana akka gaariitti hubattee beekti qeyroo waan kana akka gaariitti hubattee beekti waan deema laal dheengadda beeta mangistii qeyroo xiqqeessanii irra deeman bakka Dr. Abiy taa'utti wanni sun oromiyaa guutuu keessaa yaa'ii nutti haasaa laata waan jiru wanni godhame waan isaa barbadaati naftanyaa amata 30 dura kuftee daaran laaqamte naftanyaa gaafa mallas zeenaawidhaa jiru takkaa mataa ol hin qabatin arra oromootti mataa ol qabanii naftanyaa nuguuni beeta mangistii miniliikit deebitee achi keessaa oromoo gad arrabsitu huguu dubbiin tun ilmaan oromoodhaa bahaadhiya kaabaa kibbatti lolchiisu arkan maal godhan bombichi darban kun that's not shane an kan akkaaniif beekuttiin beeka this is political game namni gowwaan shane chumachiis shane has no that power jara keenya an shane amata 25 duraan qeeqoo eegale 25 years ago kana mashaneen ingone waa hunda garas deebisuun qabna sistema deemaadhaa jiru beekuu dhaqa ta dubbii hangeedha an hangee badiisaa irraa kaase akka nama tokkotti tooftaadhaan malaan jiraachuun oromoon duris malaan jiraattee biddeenaaf wal gurguruu waan baratan isarraa hin baane Mukhtaar Kadir faanis godhanii jiran Baabaluu faanis godhanii jiran cufti ni godhe eega maallaqa kabalanii inumaa smartiidha maallaqa irraa nyaatee yoo godhe is okay oromoon hundaan nyaatee miidhee hanga isarraa hin baane anarra gammachuun tiyya taayyee danda'aatii fi warri isa fakkaatu hangaasaa duubaan jiru hangaasaa duubaan taa'ee oromoo arrabsiisaadhaa ture asbanii ifatti mul'achuun isaanii hizaabara na gammachiisa I'm not going to say anything about Hangasa anymore. It is all done by ODP. It is all done by ODP. Clear? Akasi fudda. Hangasa wanira laltin jiru. Hangasaan akkuma nama gartee madura gantoota waa nyaatee namni ilmoo fiitu ni gurgura namni gowwaan namni ilmoo fiitu ni gurgura maatii fiitu ni gurgura waa harkatti namni sabaa miti waan fedhe gurgura. Hangasa wanni godhe yoo gartee gantummaa sanii gartee akkamitti garaacha saba gurgurtaa akkamitti dantaa maallaqaati jecha bitamtee saba kee arrabsitaa wallaggaas qaama keetii maallaqaa jecha akkamitti wallagga diina gootaafaa yoo jenneen malee Hangasa waan godhe hunda maallaqaaf godhe for benefit. Siile benefitiidhaaf godhe joolleen hin beekne tajaajila deemtu supporting Hangasa is nothing. Odipa deeggaruu rakkoon qabu. Odipa anu hin deeggara waa hundaratti hin deeggaru malee Odipa bar walumaan deeggaraas baade silaa an Odipa dhaafiin dalagaa Odipaan na ergate isaantu maallaqa naa baasu jira kanaafin taa'ee kitaabeef duuba guuree katti haasa'u jira silaa jee well Hangasa keenya viva Odipa nuti deeggaru nuuf aarsu jirta viva garuu miseensa dhaaba tokkoo tanii dhaabni tokko maallaqa sii kafalee
dhaaballee arrabsuun akka Oromoo kutaadhaan arrabsuudhaa fi amantii Oromoodhaan arrabsuun yakka guddaan kana dhaamni siyaasaa dhaamni biyya bulchaa jiru tokko maallaqa sii kafalee dhaamni biyya bulchaa jiru tokko haayirsi godhee mana si kaayee Oromoo kutaan arrabsuudhaa fi Oromoo amantiin arrabsuun yakka guddaan eenyuuf dhaaba isa haayir godhee dalasiisuuf malee hangaasaadhaaf miti hangaasaa maal beeka hangaasaa waa'ee wallaggaa maal beeka hangaasaa waa'ee kiristaanaa maal beeka isaantu kana godhe jee itti kenna this is clear ummanni Oromoodhaa hundi waan kana akka gaarii beekuudha qaba Taayyee Dandaadhaatis galatoon I used to think you are very smart Oromoo fillee hidhamtee jirta mata kudhanii Oromoodhaaf gaafatti hidhamtu si lallabnee ala kanaa ana faadha warri si baase si lallabnee profaayilii gubbaa si kaannee Taayyee Danda'a maaliif gaafatti ilmoo qabattee hiyyeessaa hidhaadhaa baatu dhiibbaa keenya dhiibbaa nuti goone profaayilii gubbaa si kaannee dhiibbaa si gooneeti ol si baafne of course you shouldn't forget that Taayyee Dandaadha asii ammaan tana sandaran taatee addeebitee guune osooni nama waa beekuu nama jabaadhaa nama Oromoodhaaf rakkatee nama waabatu isin jennu atummaanummaa addeebitee nama Oromoo kutaan arrabsu ramaddee keeysee arra simachuu as ba'uu keetiif well it is good to know you my bro it is good to know you nothing bad politikaan ni jijjiirama Taayyee Dandaadhaa ni jijjiirama paartiin irra biyyaan deemtu boru biyyaan deemtu wanni guddaan eeggatan seenaa qulqullummaa fi eeggatan namni ilmi namaa hiyyummaan hidabarte dhaabni siyaasaa hidabar mootummaan keessa famtuun maybe you get fired tomorrow Taayyee Danda'a maybe boru aramta yookiin maybe boru paartummaan teetu aangoo gadhiifti maybe boru harka namaa mudatta Taayyee Danda'a seenaa bireedaa qabaachaa turte gaafa hidhaadhaa iyyinee si baafne yaatta gaafa hidharraa anumaa fi joorfaan iyyinee si baafne للمني سوشيال ميديا قبا غير خيني هدا اسباب do you remember غافو لي مرمتي هنغن قلتي you shouldn't forget that my bro arra oromo rattergiteeti mutakhana nama gowa oromo rattergiteeti oromo khutaadaan arabsift arra oromo rattergiteeti oromo amanti arabsift Taayyee Danda'a silaakhar godun qabdati annama kana godus jee siyaadee hin beeku Taayyee Danda'a dhugaa honestly I used to believe you jara ODP keessa namni dhugaan amantii irraa qabaachaadhaa ture Taayyee Danda'aatii fi milkeessaa miidhagaa ture allammaadhaa fi abi caalaa dhugatti ijoolleen ture jara olban isaan lachuu isaanii hiyyeessa miilaan deebi'u beeyna gaafa waachaa turan gaafa ala kanaa dhaabbachaa fi ture Taayyee Danda'aatii fi milkeessaa miidhagaadhaan sammuu keessatti bakka guddaa qaban maaliif ilmaan qotee bulaati ilmaan hiyyeessaati qabsoo Oromoodhaa tanaaf rakkatanii itti tuumamanii itti hidhamanii yoo olban Oromoodhaaf waanii godhanii je'ee warriin irraa abdii qabaachaa ture Taayyee Danda'aatii fi milkeessaa miidhagaa ture they are also young sigale sayin eegaa ture garuu dubbiin faallaadha Taayyee Danda'a arrabguuni waan akkanaa kana gootu mucaa kanatti faayidooytee Oromoo kutaan arrabsiiftu shame on you achi dhaabbattee ati nama Oromoo kutaan amata afur arrabse Taayyee Danda'aadhaa gootummaan Oromoo arrabsuudhaan namaa kennamti moo Oromoodhaaf loluudhaan moo Oromoodhaaf wareegamuudhaan barqeeroo biyya keessaa qaamaa irratteen fuutee bara suuraa hojjetaatee gootan jenne Taayyee Danda'a dhageessa Taayyee Danda'a Oromoo biyya keessaa qeeroo qaamaa irratti qeeroo miilan qabne silaa Oromummaadhaaf dhugaan quuqamtee si dhagahame warra santu si goota isaanin gooteetta nama biyya alaatii Facebook irra taa'ee ati maallaqatti ergitee ajandaa bareestee fi lallabsiiftuun gootaa hugguu jettu you are insulting Qeeroo's sacrifice Qeeroo saayirta Qeeroon qabsootana ol isin baasuudhaaf madooyte
Harargee keessa, Arsii keessa, Baalee keessa, Wallagga keessa, Tuulama keessa, Oromiyaa guutuu keessatti irraan tana dalagaa maleedha lafarra shorroqaadhaa jirti. Kana beektaa taa'ee dandaadha. As gahuu keetiif, ol bahuu keetiif wareega qeeroodhaa dhiiga qeeroo gubbaa deemaadhaati ol baatan. Warra Facebook irraa haasa'uu ni miti, hangaasaadhaa ni miti. Kana political game paartiilee siyaasaa jirtu maqaa ittiin balleessuudhaaf hangaasaa is a good tool to use. Tuulii gaarii gartee itti fayyadaman hangaasaa is a good tool. Garuu why you forget a real Kairos? Yoo dhugaa dubbanne qeeroo dhugaadhaa maa dagattan jedhu ODP'dha. ODP'n bar wanni ol isin baase qeeroodha. Dheengadda OMN gubbatti gullaalu mucaa shawaa keessa eessa salaalee mucaa miilisaa kun irra hin jiru. Ol kee deemuu hin danda'u. Barataa high school ture. Arrallee jijjiiramni nuti gaafanne nuuf hin dhufne akkasuma jirraa. Numa eeyinaa gartee ganuma kajeelu jirraa. Silaa warri kabajaa qabaachuu qabu yaa taa'ee dandaadha. Qeeroo biyya keessa arraas kalee garaa agabuudhaan qabsaawaa turte TPLFitti arraas garaa agabuutiin teessuutu kabajaa qabaachuun irra ture. Silaa goonni dhugaadhaa isaan kun amma maqa barbaade nama eenyuutu eenyurra waa arrabsuu beekan akkuma paartiilee siyaasaa isinii arrabsuuf haa ergootanii jechuudha. ODP eenyuutu eenyurra arraba danda'an, eenyuutu eenyurra haasoo danda'an, eenyuutu shaneenurra arrabsa, eenyuutu OFC nurraa arrabsa, eenyuutu maal nurraa arrabsaadhaan nama haa ergootanii Oromoon arrabsiisurra silaa qeeroo sammataa wali qabdanii kunuunstanii kabeela beela baaftanii kiraanchiitti gootanii warra waan miilaa deemuu hin dandeenye warra barachuu hin dandeenye akka baratan hulaa saayixanii fi silaa gootummaan keessa wanni isinirraa eegaadhaa jiru guddaan kana taa'ee danda'a. Arra nama Oromoo arrabsaadhaa ture gootaa jettee sibatta warra arrabsamaa ture ka isin arrabsaa ture ODP hoggana ODPdhaa hoggana biyya bulchuutu saganteeffatee itti qophaawee ergaa kare hedduudhaa sitti ergee isin arrabsaadhaa jira. It is clear. Warreen kutaadhaan arrabsamaa turtan, warreen amantiin arrabsamaa turtan, warreen dhuunfaadhaan individually arrabsamaa turtan hundinuu ka isin arrabsaa ture hangaasaadhaa miti. Warra hangaasaa ergate har'a hangaasaa simate kanaatu isin arrabsaadhaa ture. Hangaasaa irra laayina. Hangaasaa is paid agent. Seeltes bin. I'm sorry for you guys. Warra arrabsamaa ture. Wallahi wasa qabda yaa'u. لبدا ماشي وانت كوني نفول شي زمان ماشي ابو جدو دي باون دا غوان ان امبر دران جارمه كان جارمه جبا وغنا جبا قنداوي چيمي politically mature تي سيوتو رغرتي ان كواليفيكيشن وا هوغنو سنيك ابني جيت ياوتو سمو خيسا إذا أنا أقول خيسة قبوتين لالت أكيد تيادر أكيد ساعة توالد جو أنجولنا فكرت مجوني تاين دادا قوتو شتيرو تاين كنا ما كمين جولي دمو نما براتمو نما هو تمو maybe is he living in different world إيه بكا الدنيا برا جرا بكا إنترنت إنجرا بكا وان دقي إنجرا بو قربان كون زمان السوشيال ميديا زمان جولي ري دوسر كي أبدو خنان هاي information أكملت أبي nama anu wajjin dhaabbachuu qaanfadhu nama Jawhar Mohammed activistiin keenya guddaan takkaa dhaabbatee suuraa wajjin hin ka'in nama Jawhar Mohammed activistii guddaa qabnu wajjin Facebook irratti illee hirummaan qabne akkamitta OMN maan simatin maaliif OBN qoftiin simate meen adeemsa Mega ega media nuti qabnu OMN maaliif OMN nismatin. Who can tell me this? Hogguun gaafa hoggantoonni Oromoodhaa galan, hogguu aktivistoonni dhugaadhaa galan, warra simatamuu barbaadu.
OMN simat warra simatamu barbaadu OMN simat OMN kalees nu jaarate we invested on it nu qaba nu takka mootu god kanaafu warra activistoota ala kana galu khasmat jolee du simatamu barbaadu namne du maqam barbaadu go'an barbaadu warra simatamu barbaadu garu OMN yooda walte da Geneva da nabo namana irga airport injiraati nigodan they do the fortune nimbeha nigodan amma malif OBN qoftin simata malif OMN simatin du bisi galte me activistoni wari de gartan activistoni khenya me malifi what's the reason malifi rahafi OMN malifi OMN da kinsa mutin dubigalte clear enyu hangasan ODP dani harte ODP daf delegatur ODP datu jarmot oromo danu arabsi jen ODP datu hayyot oromo warka bakala garba marara guddina اسكلنا نو عربسي فولدرا بيخنا خيستي يو جرخنا فرا عربسي تقيسني فرا چمبافني فيلمات ادي ما مو هوندن دنجو بكا بقلا غربا جرت اودي بريموت هم بي كمان هموت كنافو جرخنا فرا باللي سودا استراتيجين اودي بين ديمتن فولش استراتيجي جواتين ديمت استراتيجي جواتين ديمت اكمت نمك هنغاسا هنتي فايوتي هنغاسا نو عربسي بارتين تينيا فيلمات ادي موهتي خوني رونغي او امنين دوغاو جين دابچو دافتا فيلماني اسدي ما داجير فيلماني تهودك غرو هوغنوتا اورومو ولتي نكو هوغنوتا اورومو ولتي بوزو هوغنوتا اورومو خوتان عربس هوغنوتا امنتي اورومو دا عربسو Oromon ifratin debift gingilchan as dima dajir gingilchan kesa dima jira tayiran dada maqabre dada hacha irtan sena bre dada brefta irtan ODP yo wan kan asbatani taye dandaada imbalalifan ODP daf that is gonna be a big challenge for ODP on the upcoming election. Trust me. Election debrati bekada o men chira. Jore chokesir. Jorka waramain. Waramak. Dogora hundanim. Aka amar ormort fi chance fitanin. Aka amari ormah jarame ummat oromo da direda khisa fit ajrun. Aka masi oromo rat ergitani arabsisu egaltan system type elf kadullo mikhanan you are not going to go anywhere bakatakkale da kuntaysan bakatakkale da kudantaysan that's what I see woni nagal guddan takhan idanu mutanku ne shane khaysabu sumale hasom behu golbe shane mare shane god yo namne olole shane dujira yo malte shane ja إيرو سمعان كل شيء خيسبو سمله أكون ميدالين أمارا خم بيجيسيرو يوم أجور كيسمبوف نجور سوغد دا وكاسبين تال مارا قال باتشو جور أكسي أنغاسا نقول به شني خيسبو سمله هاسم بيخود إيرو أكنو ماتي عمل ساتي جتور إدانو جرعتي أرشني خيسمبوف نه أرماشرين تبتين جوني جريدارو أشراغ به جروم بالسوما أبو خيست أكمتين جراد أف بتمي أمت خيبور برا ربي جالا أكمتين جراد أف لواجر تلو سي سبدو بد كله قوتن هرر غير آخن كمان تما وريجمن تكون ما أروموتي وريجمن ملء أروموك أودور أفيمت خنا برادي ما قافة قوتن كينيا جموجي
gammoojjii Ogaadeen keessatti Somaaleen fixxu Islaamaa fi Kiristaanni wajjin kun achi keessa ijoollee Harargee jira, ijoollee Arsii jira, ijoollee Tuulamaa jira, ijoollee Wallaggaa jira. Adeemsa kana keessa hunnee as dhufne wareegamni qabsoo hangammaan tanaa bahaa turees tokkummaadhaan malee wal fageessuudhaan miti, wal muruudhaan miti, wal diinonfachuudhaan miti. Jira keenya jibbaa ganda tokko qabaachuudhaan miti. Oromoon takkaa in history jaarmeen Oromoo tokkollee wal mureen beeku. Kutaa kana ati warra kanaati, ati warra Wallaggaati, ati warra Arsiiti, ati warra Baareeti. ODP, you better stop this game. Warri kataayii dandaadha. Amma gaa clear walii barree jira. Walii wanni hangaasatti point out goonuuf hin jirtu. Isa quballaan. Amma kakana istiraatejii kana qopheessee godhaa jiru taayii dandaati fi ODP dhaabasaati. Kana booda warri hangaasa dubbatan tokko illee dhiisa. Hangaasaadhaa miti. Isnaan hangaasaan waan nyaatu nyaate fuuldura nyaachuus mirga qaba haa nyaatu. Nati guroon guuze haa nyaatu. Oopidummaa yookaanis gantummaan isarraan hin baane waan fedhe haa nyaatu. Garaa guuttatu. Warra isa ergatu isatti faayidaawee isa duubaa Oromoodhaan arrabsaadhaa jiru kanarratti xiyyeeffachuu qabna malee isaa miti. Isaa miti. Akka booda waa'ee hanga sanaa sa'u. Amma duraa silaa haasa'uun qabu ture. Silaan kana beeke. Ni waan kana shakkaa ture. Anaa fi Jooharii fi hundinuu shakkaa ture. Mucaan kun akka lallabaa. Maa akka lallabaa shakkaa ture. Garuu amma clear. Maaliif dalagaa ifun hubaate. Kanaafuu kana booda hangaasatti wani xiyyeeffannuuf takka illee hin jirtu. Dhaaba isa ergate dhaaba ODPdha. Yooni inni bee lallabe ODPdhaatu ergee yoonni gabbee Oromoo kutaan arrabse ODPdha. Gaafa muduraa hayyoonni Harargeedhaa hundi doofaadha. Hayyuun Harargeedhaa hundi doofaadha jechaa ture. Sadii mucaan kun Harargeedhaa dhufe fi fuuyi maaliif akkana ja'a jedhee yaa ture. Edaanuu ODPdhaatu taayee dandaafaatu nurraa arrabsii jee itti erga. Gaafa Harargeen kabaratees wallaala doofaan keenyaas doofaadha. Maarree keenyaas doofa jee Facebook irraa haasawaa ture. Awwa taayee akkas fa'aan nun jette rabbii jee. Mee tana fa'aa akka nun jumaatti dhiifte taayee dandaadha. Waan birallee haajuu. Waan birallee haajuu amma turu naasni laalti. Harargee tana kabaratees doofaadha. Wallaalaan sii doofaadha. Maarreen doofaadhaa san siitu jijeeni mee tarfaamaa nun jetta taayee dandaadha. Mee maal si goone abbileeso. Nuti suba gargaarre siiftumsine. Mee Harargee tana wali qabdee Harargee kabaratees doofaadhaa kana ati eessa dhageesse taayee danda'a. Sii jijeen gaama. Siitu jijeen. Siitu erge. Mucaa kana. Mee maa nutti ergita. Mee doofummaa isin nurra garte taayee danda'a. Kun clear. CJN waan inni jee hunda CJN akkasi beena kana booda Harargee hayyoota Harargeedhaa guutuu gaafa warra Oosaadhaa hayyoota Oosaadhaa kan walgee godhuu biyya galee arrabsan taayee danda'atu arrabsiisee jechuudha. Hundi doofaadha warra amata 22 ala kanaa waa'ee Oromoodhaa research godhaadhaa ture. Hayyoota silaa Oromoon ni qabne jettu hangaasaan Facebook taa'ee arrabse. Edaanuu taayee danda'atu arrabsii jaan. Edaa taayee dha arrabsi juun. Mucaan waan taayeen jeen huggisoo ol ba'a. Huggisoo ol ba'e arrabse. Arra keeti Oosaa arrabse. Huggisoo ol ba'e Oosaa hattuudha. Warri Oosaa akkas. Arra Iskeel arrabse. Iskeel hattuudha. Isaa qullaa maarree godhuu arke. Mee akkamiin namni guddaan taayee danda'a akkamitti waa kaasii galtati. Iskeel nama guddaan yoo kabajullee baatte garaagarummaa qabaatan Iskeel akkana godhuu arke Iskeel qullaa akkana jiru namni akkamis sooshaal miidiyaa gubbaa taayee danda'a hugguu nama Oromoodhaa isaa qullaa maarree godhu isaa dhalaa hojii maal jiru arke jee haasa'u ati akkamitti waan kana godhu jettee ergita taayee danda'adha. Si erga si jeen siitu maybe at some point Iskeel hojii wal dhabbii qaba siitu arra Iskeel arrabsii jee ergeen. Taayee danda'atu erga 100%. Gaafa obboleessa kee ilma Oromoodhaa mucaan kun ol bahee
olbahee iskeel nama guddaa nama Oromoo guutuu biratti kabajaa qabu nama Oromoo guutuun maqaa gaarii yaamtu isaa qullaa deemuun arke isaa dhalaa hojii marree ju isaa marree qullaa viidiyoo nageesse viidiyoo san namni ergeef Taayyee Danda'aati namni viidiyoo san Photoshop tolcheetti ergu Taayyee Danda'aati ha viidiyoodhaan qabaata iskeel gabbisaa isaa qullaa jiru juun Taayyee Danda'aati dubbija si simateemi siitu dhaqee simate dubbiidhaa siinja sigalee gaafa Baqqalaa Garbaati maraa arrabsuusi namni arrabsiise Taayyee Danda'aati siitu arra goota keenyaa jee simate mucaa qaanii safuu afaanillee eeggachuun beeyin namni dhiiraa tokko silaa nama dhiiraa haqullaa dhalaa wajjin ciisu arkeehu rabbillee wal sattaraadha jedha akka shari'aa islaamatti namni wal sattara namni akka Oromottillee safuu jira namni wal eeggata nama Oromoodhaa kalechuun kiyya iskeelii godheedhaa miti silaa godheehu namni wal sattara wal eeggata maarreen isaa hangana geessi hangana dheertuudha maarreen gabaabduudha yeroo hangarti akkamitti namni sammuu qabu waan akkanaa haasa'u je'ee mucaa gowwaa kana namatti erga Taayyee Danda'a akkamitti mucaa gowwaa kana namatti ergitee hayyuu Oromoodhaa dila kana arrabsiifta waan hangaasaan godhaa ture hundaa'u Taayyee Danda'a godhaa ture isaa godhaa ture isaa itti himaadhaa ture isaatu ergachaadhaa ture kana booda hangaasaan maraataan waan namni jijeen numa ja'a maallaqa xiqqorkannaa waan fedhe godha hangaasaan maraataa keenya irra laallu mucaa kana kaduubarraa taa'ee itti taphachaadhaa jiru akka Taayyee Danda'aa ta'e arraan tana ifatti nu galtee jirti waan iskeeliin jamaa ture waan Baqqalaa Garbaatiin jamaa ture waan mararaan jamaa ture waa hunda keessatti namni ergee duubarraa jechisiisu Taayyee Danda'aati warreen arrabsamaa turtan namni irraa boochan Taayyee Danda'aati malee hangaasaadhaa miti hangaasaan andurin dubbad microphone je nama keesana somtan kun microphone I told you this long time ago mutan kun microphone nama keesana so ya jira kenya lalina andurin je amma namni keesan ha sawatu resun Taayyee Danda'aati daqee airport simate goota kenya jeen goota kenya khabara meeqa ala khana qabsaye wareega meeqa khale dhufe jeen ODP oggroota kana qabdani rabbija oggroota kana qabdani dhugumatti oggroota keessa karaati dhugatti immoo hogganoota kanaatu biicee isaa maantana hogganuma kanaatu maantana gaafii Oromoo deebisa Oromoo gandaan arabsiisaadha Oromoo kutaan arabsiisaati immoo hogganuma kanaatumma dhugatti Oromoodhaaf jijjiirama fida hoggana as keessaa ol gudachuu hin dandeenye hoggana waa'ee meeshaa namaasu hoggana privacy namarratti nama arabsiisutu maanta dhugatti jira fida nam tokko bar hulaa cufatee waan fedhe yoo godhe it is up to him isaa fi rabbi kaarku isaa fi rabbi arka dhalaa wajjin dhiirtuulaa cufattee waan gootu baramma akkaataa amma Taayyee Danda'aadhaa hangaasaa ergu kanaan jaarsaa jaartinoo jirrafan edabar abaluu fi abaluu kas wal godhaa bulanii sigale yoo jaarsaa fi jaartinoo jirrafan bar arkeetiin jira qawaaniin laalee hangaasaa dhaqii arrabsi abaluu fi abaluu jaarsaa jaartiidhaa eda hojiin bulanii kana jechuu malee maaltu isinii hafe Taayyee Danda'aadhaa this is privacy waan siifi rabbi duuti siifi warra keeti siifi nama jirtu hedduudha that's it akkamitti iskeel gabbisaa maqaa hamaa kanarra keeysee Taayyee Danda'a iskeel gabbisarra maqaa hamaa kana keeysee hangaasaadhaan ati duuba dhokattee hangaasaan dhaqii viidiyoo anuun hin qabaa suuraan qabaa isaa dhalaa wajjin ciisuu dhaqii arabsittee akkamitti waan akkanaa kana goota bulees kiyya Taayyee Danda'a ati nama guddaadhaame nama barateeme nama xiqqollee Oromoodhaaf rakkateeme waan kanaa kun hoggana ODP irratti gugarte dhiiroo ODP'n tun dhugumaani biyyani ceesiftii hi waan jukeessa nama galchi waan akkanaa kana hogguuni wanni beeta mangistii keessatti fi wanni Taayyeen asii godhus wal fakkaatti
akkamitti beetum keessatti amaarri osooni hogganni keenya ka ODP dha ilmi baagadachi jiru amaarri isa gubbatti nu arrabsaa jinni osoo dubbannu edaanu gadi kana is wonni dalagaba waan chipi akana kan waan chipi akkamin namni dantaa yeroodhaatiif je'e seenaa fi billeessa taayii danda'a dantaa yeroodha addunyaa amata meeqaan gubbaa jiraachuudhaaf ta'an beeyin aangoo hagam takkaan irra turuu ta'an beeyin kanuma ODP'ummaan sun sariituu barbaadde taayee I used to respect you but no more ango ODP'ummaan tunuu borurraasi ariitu ango partummaan teetu raasi ariitu ango taayicha seenaa himaa xureessita ta'ee danda'a shame on you akkasi fayyaanaa ta'a garba kana guulin seenu Facebookii kana suuraan tiyyaarra guuttee jirti suuraan taayyeedhaa fi wantaan akka dhokadheedhaadha anyhow taangaasaan dhugaan lafaa ture ala kana namuu waan itti lafuu qaba hedduu lafaa ture dhugaa dubbachuudhaaf hedduu lafaa ture hedduu dadhabaa ture eenyuuf ergaa hoggana ODP'dha taayyee danda'a galmaan gahuudhaaf hirriiba dhabeeti arra eenyuun arrabsijee yaadaadha nama arrabsu kan itti qophaa'ee warqaa barreeffatee akka nafaan jaan jechaadha lafaa ture hizaabarra lafaa ture hangaasan dhugaa dubbachuudhaaf walii quudhuun gaariidha namni kun waan pozitiiv irratti lafa kun waan negatiiv irra lafa hangaasaa keenya itti nafne namni nama arrabsuudhaafis of course qophaa'uudha qabda nama arrabsuudhaafis qophaa'uudha qabda waa balleessuudhaafis qophaa'uudha qabda you have to prepare yourself waa hunda godhuudhaaf wuma gaarii godhuudhaafi miti hangaasaan nama taayyee danda'aadhaa naa arrabsii ju'uun san arrabsuudhaaf maal faa jeen arrabsaa maal faa jeen xiqqeessaa dhiiroo yoon akkana jeen fakkaatti dubbiin tun yoon akkana jeen fakkaatti je'ee wanni kun qophiidha barbaada laffaatiidha hangaasaan hedduu laffaa ture laffaatii keessan oomishachuudhaaf baga nagaan galteen siin jaa baga nagaan galtee baga bu'aa laffaatii keetii harkattee baga simannaan bireedaa sii godhamtee nagaan galii achis turtii gaariin siin jaa nagaan maatii keetii deebiin siin jaa ta ODP'dhaa garuu taayyee danda'aadhaa will go ahead and irraa maran fuulduraas irraa maran ODP'n if qulqulleessuu qabdi ODP'n if qulqulleessuu qabdi waan jirratti this will be my agenda ODP'n if qulqulleessuu qabdi if kas deebitee if laaluu qabdi this will be my agenda not Sangaasa not Oromo political parties an Mrs. Jarmati miti an mootummaa ummataaf dalaguun barbaada partii ummata ceessuun barbaada achirratti straight dadhabbii argaa jirru ni dubbanna that's it walii share godhaafete share godhinaadha fayyaa ta'aa yeroo gaarii qabaadha taayyeen faan viidiyoo laayivii keessa oolan maaliif ajandaa isaan baasan kan hangam takka galma gahee ilaaluudhaaf they are always in it laayivii keessa oolan jarri ODP'dhaa hundi keessa oolan dhaamsan akka guutuu isaa dhageeffatte abdiin qaba guutuu isaa dhageeffattee jirta hopefully as baatee yoo ceephuu buufatte waliin dhageenya yookaan ammoo thank you fayyaa ta'a